أموت غنغرة أنا فدأت الربا متوجدوا في أكثرت جتّن تاني نشين جتّو بيابو أسو نشين تين أبيبو أبيتنكاب الربا يسيستي سي الرب سيجري مفردان إيفما غابدا حمزة خلنا نعرف دولار جالسي روان سيدا بوستي مو مالك أنا تو خبلتي مسلوكم ما قلتي الرب ستيني جاي نعرف دو بليز أبشر سيدا قويتي أبشر حمزة دوبادو تدين اوكي جل كبرت يعني مايكي وان برات بالله انتونيان اجي فرادان ديما براول رانكم اما اكمن درس سي مثلا اني واني صدركا كان مايكي الرتنا الرب سران اجي اكمن كبجاد اني شي كبجه اشيدا وجي من شي خيستا ديما ميو سني وليم بافني من اشيتي وعدان جلمه guyyaa itti qabanne galgala kanarratti deebifnatti naafi maayikiidhaa fi eenyu mubaarikii fi haadha faateeti ani waadaan diine mubaarik musammattiin dawwale aboo deemi maayikiidhaa maayikii gaafadhu yemana bansiisi ayyee haadha faateettiin dawwale haati faateeti deemi maayikii fi mubaarik mana bansiisi achitti dhufna achitti wanti dubbatame مايكين ترتي لايف سي مارا ديفيس تسا غافي لايف سنتن اوبس غانا غافتا اوبس اما اوبس غافي تيلا اي جاجما مالكا انا على بنتما دي جد خنا بر اجرتا مايكي وعدن سنر مالي وعدا دبرستني ادرا يام يو مالكم مالي وعدن دي غمي ادرا بودا كولل اكبودن سرغت نينجن أما رجمان أنا رجعت أنا نجت والله وبالله سير رجعت نجين ومالي مثل أرى كفلا مباد مالي ني مانا كي جت واجان ياما में सुमाती थी तो मुबारक मुसम्मादी भी आरफात ले इसी जामा कोता माल्ला का नमाज़न कफला जेते अब्बुम मनात इसी रमज़न मुबारक के ब्याह दिवाते अकफे तेरा बिरार बनियो नाभी शिराउ नुमा जन तो एर्गति बतंबो दे बिरार रफ फनियो achirratanga erganisan dabebodo guyya tiano maiki animmo kanani shidab jecha halkani guyya markade guyya lama hinkara sibne hirrafne qadram bul ittan daddabetal lappe enyu raka mallaka kana nama rafuda tan dabani da yoro sankesa sababa khiyan lubbu miyo sani baati caalatti kanin maiki sadarka sani tarabsu geenama kuma diddemi takarratti durriye farshoodhaan duydee guddatte carraa kan deebi ana arrabsiifte mana ishiitti nama kuma diddemi takkaa jira yeroo lama ganna darbanii booda baatini naasee fiixatu carraan naa kennaa jeeni anastaayyee fi hundi isaaniitti jechaan na tuqe yeroo nan dubbadhu qabu maayii tarata nam kita da obs angana kita do obs gafin si ka ba gafiyan baba da obs obs samja nam kita da kabata de madema guyyan nama kuma diddami takar diganna darbite guyya sadaqat وعدا يرون لما ديجمي هلكن يتكاب النسون دبرت هلكن يتيانو ويا لما بارا كذي أنا مو ميوت ويوادن هلكن إرجع وادن سنفوفودا ميرب ميون كنو بالبلا إسنا أرجع كيسيس سوبا أفوا مي ياميو منا شينا ما كون سدم تقولي بابا شريات كم مشينا كنا يجتون مسؤولون ما براتي كومشان أمريات أنا قلت بالبرمان مجال أنكاس نعم سريدا ناولان ميو سلكي بابا دين شير قدر ميو جلال ليزن دبان آري بوبتيدن كأيتما مايكي تصديل وسنام نكم ندي دمين كونن ديمنا يا مايكي حقا نمان الرادو بطا بابا براها سوادا ميوم فيتو مكا هاجيسو فيتو اكا فيتو هاتاتو إرجا هركا دينار كبابا انتي جولي ورمو هركا جلتي warra garee maafiyaa erga galte obsi ka obsi obsi dhugaatii ummataa jira obsi sadarkan irratti si arrabsu geen haasawa obsi
Dafi gaa wal jalaa mama. Gareen biyyoon akka feetillee taatu obsi gaam jalaan biyyoon erga arabdi jarkaa baabamte feetu garee qumaaraa harka galtu wanti naangee hin qabu. Makka galtee akka feete taate wanni nagalchi hin qabu. Qumaara garee maafiyaa harka jirti waan ta'eef. Anamma birriin kumni shanan kun ka feetan laal ammaan tanatti kan narraa kafaltaniif. Illaa inumaa isin kan makka galtee irratti wal loltan saniif yaadaa jirtaniif. An jidduu tanatti guyyaa afur ga'e maallaqni namaatu guyyaa sadii ga'e guyyaa lama ga'e narraa kafali. Akkuma ede zim jettanii asin narraa dhabamsiiftan nam kun 20 takkaa kanarratti. Halgadda baabaa sheeriyaa dirratti nam kun 30 obsi. Yaa Mama bayaan fitan dhufaa. sadarkaa siyaasa yoo arra dhufaa biyyan afaanitti qabde. Yoo arra Mee dhufaa dhugaa biyyan dhaga'uu afaanitti jirra, qabde Mama gaafa rabbiin baasuuf ta'a obsi. Ni dhageenya mama bayaan. Namni takkaa qolyaa fi tadhe bardee qabataa. Haya fita. Obsi yaansa sababii irratti arrabsu jembaadha. Makka geesse booda Gaafii anaan tokko waa'ee maallaqaa haasa'uu dhiisanii waa'ee miyyoo makka haasawan. Achirratti waa'ee nama kuma 20 takka osoo na jalaan bane tamiyyoo akka beete rabbi sodaadhu maayikii maallaqan dubbadhaa maallaqa namaa narraa qabana. Anas taa'een dhaajiba maallaqa ursa moo lubbuu namaa ursa lubbuu namaa qumaaratti itti taphataa jira. Malee an kanan dubbadhu maallaqa naaf ennaan jeen. Sani kanan dubbadhu nama sanirratti na xiqqeessitee ganna darbiteen achirratti ba'ee arrabsee kan fiixadhe. Dhaaf fita. walitti laaqee bar gaafuma gaafattee Akkas Laal. Mama bayaan. Amma maa gaafii gaafii waan lama irratti si arrabsa kanatti Tole himaa rakkoon qabu. Jiraani. Gaafii lama gabaabduun si gaafa. Gaafa maallaqa miciyyoo tanarraa fuutu waliini itti gaafatamummaa fudhattamoo maakii qofaatu itti gaafatamummaa fudhate. jara saadeen ammoo caalatti abbaan maallaqaa ta'uudhaafis ammoo ishi nama kuma 16 jira. Jara saadeen masulummaa ni fudhattan maayiki naan jetti. Jarri kaanis eejee hoggaa Maa kun masulummaa haasii deebiftu qaba. lakki suman gaafachuu jira. Isi dhaabu. Mama bayansiin gaafachuu jira. Hoggaa masulummaa ni fudhattanii jetteen haati faatee mubaarak maakiin eesiin je'anii bakka takka jarri sadeen. La osoo maallaqni xiyyaa hin dhufin dura mubaaraqanii riyaala kum tokko maayikiyaatis haadha faateetis janii osoo wal kadhatan ani miyyoo tana ol baasee beek. Soo jara sadeen waliin fudhatee Qaqqabamtanii jechuu. kunoo miyyoo isin ol baasee mee masulummaa ni fudhattan ni fudhanna. Masulummaa ni fudhanna kajee jara sadeeni. Hin jenne jettu kunoo ni jirti. Tole. Yoo hin jenne biran biraa jiran. Tole. Eega jarri sadeen masulummaa fudhate Muhammad Bayaan. Haadha faatee mubaarak jarri kaan maalii fi hafee maakkii qoftiin abaaramtee maakkii qoftiin arrabfamte. Maayikii wanni ishiin irratti arrabsamte naga darbuu maayikii muutii nanarratti qabu na xiqqeessite nama kuma 20 takka irratti duriyyee keessatti. Soo ati imma maallaqaaf osoo hin ta'in duriyyee keessatti xiqqaachuu san irraa kafalatte. Eewwaa. amma mee gaafadhu dhimmi dhimma maallaqaati moo dhimma gasti irraa isa buuseet kana arrabsee Maallaqaa dhimma gastiiti. Amma Sanuu ishii kabajeetiin ilaalan sanuu ishii kabajeetiin. mi'uut naa godhadhu obbo takka. Mi'uut godhadhu. Maakkii gastiirraa gaafa naga darbanii jedhu kana akka ati mareefu jettutti nuti hoggaa isa gad darbinu nama gartee afaan badaa arraba badaa je'eeniiti nama maal je'ee akkana je'eeni jette. Waan san laayibii keessaa baaftee nu garsiisuu dandeessa akka inni arraba badaa nama saniin baasi kaameeraa kee achi qabi
Laal wanta kaajir dhaabu wanta kaajir yoo niifi osoo gastii ta'e gubbaa jiru nama gastii ta'e gubbaa jiru arraba fokkotaa je'een waan fokkotaa je'een wanni isa gabbuuse san ummanni namni 7,500 kana ga'uu qabu wanni san tuffii osoon tahin ummataachirra jiru san waan maqaan isaaniitii fi arrabni fokkotaan tuqee jaamee dabaran. Yoo viidiyoo tana baaftee nu dhageessiste ummanninis ni dhageeffata, ummannillee ni dhagaya, waliin murtii Maamad Bayaanis ni dhagaya. Murtii Maamad Bayaan makkiin tuffi amma bar dubbiin karaa lamatti baate laal. Maallaqa osoon tahin naaf siniin fixadha. Maallaqa osoon tahin wanniniin ammaa akkitti aaree arrabseef waan gastii irratti garee maafiyaatii wajjiin na xiqqeessitee na gaddarbiteedha. Maamad Bayaan tana himachaa jira. Ta maallaqaatii miti imma. So bakka garee tanatti deebina. Dhugumaan yoo garee maafiyaa sana akka inni jedhutti garee maafiyaa jechaa jira. Namachirra jiru quban qabu ture guyyaa san isin jalan jiru. Gareen san yoo dhugumaan isa arrabsitee isa xiqqeessitee ati gaddarbite siitutti balleessee maakki dhiifama uummata dura gaafatta. Maamad Bayaan yoo ammoo ati waan hin taane jettee gaafadhu booda murteessaa amma gaaffii na gaafadhu ustaaza maal taatan na gaafadhaa gaaffii sin gaafadhaa ni dubbatta wanna san ragaa ni qabdaa maaki ragaa maalii yeroo gartee garee irratti akkasitti imma inni isaan na tuffattee na gaddarbitee jiru kana sababa ati reefu waan arrabsee waan ummata arrabsee jecha fokkotaa je'eefiin gaddarbeenaan jette akkasimi dura isaatu garee maafiyaa wajjin arrabsitee ganna darbi namni na arrabsinaan na gaddarbitee jeemi isa khayimate waan ta'eef inni ragaa fiduu qaba dura dursoo seera gizee adeemsi akkasii anillee inni fida jechuu muyitiin kaasii kaanaa dubbataa No, nama keenya jennamsa. Nama kuma diidamii irratti jannatti keenya wareen. Baay'ee garee maafiyaa wajjin na xiqqeessiteetti. Garee maafiyaa wajjin na xiqqeessiteetti. Amma akkas jettee ture. Garee maafiyaati wajjin na xiqqeessiteetti. Maal jeetiin isa xiqqeesse naa gaafadhu. Ayyee. Maamad Bayaan jecha kana isiin muut godhatti ati muut banadhu deebisi. Maal jetteeti si xiqqeesse? Nanti bada. Dubbat. Hamza wanni irratti na gaddarbite ani ishii sadarkaa ishii arrabsitti ga'eefi. Ani dhimmi anaaf lubbuu maallayni sababaa kiyyaan gartee fuudhame maallayni kun. Nama kuma diiddamaan kanan dhaqqabadhaa maayikii maallaqa jiru. Hanganatti arastayyeen callisiisi nurraa maayikii irratti qabi. Dhimmi dhimma lubbuuti. Hoggaa kana ishiin yaaboo innis haqa qaba. Kanaaf iyyaamee obsaa irra lallaalinaadha. Nama kuma diiddamii takka achi jira arra yoo dhugaan lakkii dhugaan nama kanaa hin jiru hajja. Taate fuudha rabbiitti wal gaafanna rakkoo hin qaban. Achirratti ganna buusanii amma ibsaa abbaa jaalala maayikii barate anaa kabala jedhu. Ibsaa abbaa jaalala ittan dawwale akwaan jeen erge obsi. Obsi gaafu yeroo tokko qarabee gannatan arban kun. Okay. Obsi yaa maayikii obsi. Meetti obsi waan joollala obsi. Obsi maayikii obsi. Jannata darbuun kun hamta taraa takka bicha miti obsi. Taraa dura ibsaa abbaa jaalala anaa kabala amma akaantii naafaa ergu. Keetan ergeef niin dawwaleef. Meeqanaan jedhe birri Itoophiyaa 250 jedhe. Hai ambar waan birri 5,000 dinse. Duubara maayikii narratti muutii narratti qabsiisanii ganna arbanii maali dabii ol deebisaa jiinin jeen. Onni na deebisan. Waggaa kana amma son nan banadha jedhu asliin dhufe. Asliin haasaatee fixee maayikii banadha. Yaa maayikii maallaqa namaan jedhu. Achirratti alastaayyeen kunis dhaabii boo maayikiin nurraa irratti qabi kun maan nutti afaan banee iyya. Dhimma lubbuun namaati. Achirratti ganna darban hoggana callisu dide. Okay. Sababbiin gabbee achirraa raggateef kanaan siin jedhu deemee na raggatii naan jettu. Na xiqqeessite hogganan jiru. Ara Hamza. Hamza ammallee gaaffii deebisaa hin jiru.
Gaaffiin garee Gaaffii ani deebisaan harkadheen siimaa dhageeffadhu. Aboona dhiisi kaanatti hin dawwaliniititi yaasane laayibirraan jiraanii gartaana dhiisi kaasaayiba. Gaaffiin ani gaafadhe deebisaa siitiin siimamaa ki. Akki je'e maaliif sababaan itti si gaddarban maali jennaan ani isaanii haasa'u jiruun aboo maallaqa namaa jennaan lubbuu namaa caalaa nurraa ussisiisi miyuut irra qabi ja'anii gizee kanamaa kiinis jette innilleen haqa qabaa haasawaa kana keessa antanan fudhadhemma innilleen haqa qabaa wahiitu iyyisiisu jira itti dhiisaayi itti deddeebi'amma gurbaa kana gurbaa wajji walitti dawwallee maal goonee je'ee haase as keessatti manni himate gaddarbuudha so wanna kana keessatti bakka viidiyoo san yoo dheeyxee nu garsiiste gaariidha inni bakka tanatti maal akkanaan ja'anii je'ee himate qabu jecha amma isin lamaan jee kana malee. Ayyee dhaggeeffadhu ammas biratti maaltu jiran seenne በጣም ያሳዝናል። Hayyee maaltu jira ni beektaa Hamza? Gizee inni amma miciyyoon achi biratti miciyyoo nuti Oromoo micoo tana guyyaa sadi guutuu Oromoon garsiisne nuti micoo tana achi dabarsanii as dabarsanii ijoolluma amma maallaqa irraa qabna jiru kanaawu inni arrabsee ture mana kiyyatti. Amma live wanti keessaa hunda saanatti fudhatullee Hamza siifin erga warabbal kaaba namni dhugarra yoo dhaabbate rabbiin boru qabriidha bakar namni hundi ni awwaalamaa miti isa. TikTok jechuun TikTok yoo jaan hin deemu bar. Sigara abbaan fedhe yoo na jibbeellee haqara dhaabbachuun qabu. Ilmi namaa hundi ne jechuudha. Yoo na abbaan fedhe wanni jechuu baate aannin fide TikTokiin alhamdulillah ni waraaba jechuudha. Ijoolleen inni baafate garee maafiyaa ijoollee san nuti na arrabsaa turre. Isaatu ijoollee tana xuloo godhu ture. Maakiitti nu arrabsiisaa jirti jaanii didanii mubaarak mana bansiisanii ani immoo mana mubaarak hin dhaqu dubbiin mana kanatti eegalamtee jennee ustaaz atillee gizee sanni ture achirra jechuudha. Sigalee ijoollee nu arrabsitee gaafa gabbuutu gaddarbuun ture. Ijoollee lameen tana gaddarbuun ture. Garuu dhimmi yoon isaan gaddarbee dhimma san miciyyoo isaantu harkaa qabee dirqama galchuun irra jiraata. Tokko fudhadhu mana kiyyatti Alex taayedhaan gizee Alex taayeen nuti miciyyoo lubbuu miciyyoo irraa haasa'u ture. Miciyyoon tun lubbuu ifina jeesaa itti itti iyyuu jirti. Ati akka nama tokko fudhadhu nama ofiin ajjeesa jee jiru maallaqa 5,000 iyyuun maal jechuudha. Uummanni Oromoo maallaqa kana maakiitu anaatu kafala anaan masluufummaa fudhata. Yoon jee haafidee wallahi naa kijibsiisu ani wallahi innilleen hin jenne kana lakki. Masluufummaa jee jira masluufummaa nu fudhata jaani lafaa ta'e mubaarak Masluummaa. Masluummaa ni fudhanna jaanii je haati faatee fi wanniin osoo maalleen kun liqiin hin dhufin dura nuti ni kafallaa miciyyoon tun haa baatu jaanii gaafa maallaqa nuti liqeeffachuu deemnu isaan gastii keessa tura rafanii qubaa hin qaban maallaqa kana waan fudhachuu kanaa quban qaban isaan ni fudhanna namni jeen jiru anis ni fudhanna namni jeen jiru nu sadeen maallaqa ati liqeeffatte kanatti masluufummaa ni fudhanna yoo hajjannee jiraanne viidiyoon jiraate tokko viidiyoo sanaa fiduu lammaffaa Alex taayeen gabbuusii miti nurraa callisiisii jee malee nurraa callisii muyituun itti qabii haasa'uu hin dandeenyu jee. Maamma bayaan akka ijoollee xiqqoo wallaahi billaahi jechuudha akka ijoollee islaanama guddaami akka ijoollee xiqqootti muyitii banatee iyyuu ture. Maallaqa kanaaf namni fiigee badu hin jiru namni biyyaa badee hin jiru. Liqii namni gaafa namaa liqeessu Hamza liqii kana guyyaa booruu kafallannee fuune garuu guyyaa booruu sun nu harkaa miciyyoo tana hin harkanne laal. Oromoo tana miciyyoo itti liqeeffannee fuutana yoo hin fidin maallaqa kana akkamitti uummanni kun nuu kan uummata kanarraa maallaqa fuudhuu hin dandeenyu. Dirqama miciyyoo fiduu nurra jiraata. Dhimmi nuti dhimma maallaqaa osoo hin ta'in dhimma lubbuu namaatu dursaati. Maamma bayaan obsii maallaqa amma osoo micoon sun duute arra waa'ee maallaqaa namni haasa'u tokkolleen hin jiru ture jechuudha. Ara maamma bayaan rabbis du'aa usii gizeen joon ijoolleen usiis gizeen anja aboo maamma bayaan kanas irraan dubbadheef jechuudha. Aboo maamma bayaan kunis haqa qaba. Mee irra laalii naa gizeen joon kan ani isaa dubbachuu jiru narra darbee anjecha san jechuun barbaadu kun dhiifamaniin jaagaa narra because haqni kiyya dabaa waan jiruuf Alex taayee ilma sharmuuxaa niwus tamonustu jee kan ani isaaf dubbatu jiru haqa qabaa jiru. Viidiyoo sanniin fidaan sinjee Hamza ammas keessa seenee laayifii keessa seenee ni fide jechuudha.
ilma akkasii jaarrabse mee namni isa garee maafiyaa maakii na waliin achiran irra na xaqqeesse jee sagalee baafatanii aboo Maammed ka akkana abooti ka akkasii yoo jaan ani Maammed bayaan dhiifama nin gaafadhaan it's okay dhiifama na guddisa malee annan xiqqeessu inni anaaf obboleessa fayyaa badii ani isarraa qabu hamtuun isarraa qabu hin jiru inni garuu garee isa garee maafiyaa hojii dhaabbatee na arrabsu ture dhiifama na godhe bala'u ja'aniini as gahe jechuu dubbiin nama walitti qabate anillee akka inni na abaaretti ilmoo inni dhale sanis abaaree isas abaaruun hin danda'a hin dadhabu ture garuu an nama waan akkasii godhu miti nama adabaa fi kabajaadhaan guddate waan ta'eef hin arrabsineen itti hin dubbanne jechuu maallaqaa dursamoo Hamzaati gisee akkuma waxiitti maallaqaa dursamoo lubbuu namaatu dursa osuma seera osuma mana seeraatu deemne anaaf Maammed bayaan micoota nalar liqii jira erga jedhameewu seerrinu liqii daleedee haa kafaltu jaamale amma haa kafaltu seerri jawulleen hin jiru lubbuu namaa bahaa jirtu irratti maallaqa hin dubbatiin Maammed bayaan hin kafallaa hin dinnee nu obsiidha baqa Maammed bayaan obsa dinnaan manni gisee rabbashamu gabbuuseen isa gabbuusun immoo ani isaaf kabajaa dhabeeti miti kan isa buuse wal dhagahuu dinne Maammed bayaan muyitii baafatee garee maafiyaa hattoota jee arrabsuu jira ummata because hattoota saataani maali saataani dhimma silaa qabanne xumura osoo qabnu arrabni isa kanama arrabsu ture muyitii kaasee arrabaa miti gabbuuseen asliillee bika jeetti jechuudha asli nuni deebisaa fi sunan ilaallatu garuu akka mana kiyyatti asliin ka jedhe nama mana rabbashu maaliif nama walitti neeyxaa isa qofaa miti kan hin buuse ammas hunda isaanii dhumarratti buuseetiin TJ fi obboleessa kiyya qofa jeetiin nama lama hambise nama meeqan buusee ol deebise jechuudhaan dhumarratti aaree jechuudha hin buusne isa qofa buuste yoo jettan san qabrii keessanii fi rakkoo biraan irraa qabdanii anumaa isin jechuu hin danda'u jechuudha. Arraba na arrabsees ammas viidiyoo gabbaasaa jeellee viidiyoo tiyyallee haa gabbaasu amma viidiyoo ani wanti qabeettellee gabbaastas amma tana dhaabuga makki haasoyte anaatu amma gaafata Maammed bayaan tole Maammed bayaan taranteeti dhagay wanti amma isiin jette waan amma waan ni dubbatta na dhagay waan amma makkiin jette kanarratti haasawa amma isiin haasoyte kanarratti lakki waan akkanaa narra keeyse wanni ati jettu ni jira waan akkanaa makkiin narra keeyse ta ati jettu ni jira waan amma isiin haasoyte kanarratti wallahi Hamza kiyya okay Hamza kiyya arra lahdiidhaan seenuuta gurra kiyyaa fi ija kiyyaa fi arraba kiyya kana rabbiin ittiin na gaafatu ta'a maayikiin dhugaa kiyya dhossite Hamza namni darasaa ta'e ustaaza ta'e wallahi sanuu ishiif kabajuudhaaf jecha achi taa'e malee guyyaa lama hin qaraasifne siin jedha Hamza hirriballee hin rafne obboleessa kiyya dhageeffadhu hirriba hin rafne rabbi obsi jeen hirriba hin rafne inimaa muutiin narratti qabamuun osoo guyyaa lamaan kan osoo hin ta'e yeruma jalqabarra yeroo nan garee maafiyaa ajaja garee maafiyaa dhassuutirraa kan ka'e muutiin natti qabu eegalte jechuun maayikin kan gama biraa dhiise haqa kiyya haa dhoositu waan feetellee haa jettu soba narra keesse dhimma ani irratti arrabse milyoon lubbuudha kajaan Hamza qumaarri laal qumaarri taphatamuu argeetan aboo qumaara taphatamaa jira rabbi si sodaadhaas sababa qumaara kanaatiif jecha liqii namaa eda baabaa sheerriyaat fudhateen achumaan maayiliin sun narraa hafe arras sababa qumaara kanaatiin narraa hin hafini je'eetan achitti akka qumaaraatitti walitti taphata kun birrii kun torban irraa qaba kun birrii kuma lamaan gas jidditti milyoon ofan ajjeesa jette maaltu naan geereen qumaara jidduu tanatti deema hangana jidduttan namni kun diiddaman kanarratti maayikii bansiisee billaa alayka maallaqa milyoon amma kabalaa jettee ishin itti gitu kana milyoonuu dhugaa kiyya artee jirti abbaatti dhimmamee lubbuuti irraa ana baase isuma kana kabalaa maal walloltanii miti jettee dubbate milyoonu achirratti sababa ganna darbuu sani Hamza
وقاخية أستي الأمس في خيرات Mama bayan. أمزة أبسي كاسا Ademsa. Ademsa. Wanta kana kan diga sama mama bayan asa wajja asa wajirramiti. Ademsa. أوكي Amma wanni ni itti gabbuuse jette. Ummata achi gubbaa taa'u haasawatti dhiisuu dideetiti ummata san arraba fofokkotaa je'eenii jette. Jechi kun jira. والله اوكي الرمني بعد اني ما لك دوبدي حمزه انا استاير نمني ناجچا نتتك اكوا يرو سنك جرود اكنتي ابو ربي سودا دايلا اكنتي مايكي رب مسو سودا يا ابلي وكان ما هي نوار اكتي ما لك بون بيت ان بيتي انا استاير اكنتي ما لك تبون ان بيت حمزه كمتك تبون نمن سرندين بيغل لبو بين بايلم من نتدي كمي أركضت تنتي كم نبرة تبر نورات اللي سيسكان يروني نانجون آري كيتش سنجري أمسا وإني mana rabbash ani gabbusu mirga hin qabu mana kiyyo rabbash Tole namni tattaaqoo qoygaa qarraa akkuma reemtana si callisee sanii obboliyobs Aye. sababa sanirrattiin lubbuudhaaf anaaf lubbuu hamda amma walumaa galatti akka mashiin haasawite kanatti dhugaan kiyya baan jiru dhugaan kiyya ummata oromoo kana hundarrattan dhiifadheen ammoo dogongora ani fudhadhe arrabaa muxxu godhuufi akka gartee jechan taanen ishiin jechuu kiyyaabu osoo ishiin ta'in ofiifu ofittiin gaabbe arraba kiyya siseetti si arrabsee jilmifadheetan dhiifama gaafadha rakkoon qabu dogongora ishiiti obboleettii tiyya namoonni ma arrabsanaan jettanis obboleettii tiyya dhaggeeffadhu ni intalati ni obboleettii tiyya waan taateef nan araarfadhaa walitti fa'aa jira dhiifama immoo akka dhiifamallee naa gootu nama kun torban kanarratti dhiifama gaafadha ta dhugaatii yaa rabbii biratti hin dhiisa jecha hin taane ishiin jechuu kiyyaaf dhiifama kan naaf gootu dhugaan kiyya haala kanaan hin bahu hamza Tole. taarraba ishii immoo dhiifama hin gaafadhan Takkanaa lama osoo dubbii. tadhimma viidiyoo siirii jettanis hamza obsi tadhimma viidiyoo siiriitii fi abarsaa jettanis والله كلام رب العزة والجلال تنسي غلطا ونيت يتكتنان أسين فن أسي أك أجندا بقريتنا فانين دبا مالي كيسا كي يخنا الران دبا أكرات الأرسيباني غراسي غبك أسا وبلا السزاكي ونيت يران بان يوران دكمان كنن أسكتين كيسان كنن أباروتين أنا إتي هنجما يرو إشين فيديو لما با فيديو أرشين نعرب استقا أرغيتن jecha san dubbadde malee keessaan illee abaareetti hin beekan afaanin haa dubbaddu maleen kuni kana haa dhimma ammoo maareetiif falfala sanis hanjamatti hin godhan akkas fixadden aariidha sun aariidha sanna godhu fi dhabuu kan kee rabbitu beeka Mee takka. hamza ani haasoyna no maa ini beekta Ne asoita lakki. laal garee walitti ijaarratu Siifin kan. ani abbaan fedhe anti nama miileena takka aye Siifin kan takkanaa kan. anaaf atini anana gaafatta garuu inni akka fedhetti haasa'u okay thank you Lakki ne asoita rakkoon qabu. Siifin kan nama carraa bal'inaanii sii kanna. Akki gootu haasayititi. viidiyoon barbaadaa jira laanaan viidiyoo inni Lakki rakkoon qabu inni nu amanee jira. Bari inni amanee jira waan ati jirtu. hamza as biratti barnaa hubachuu diddayi duuba yoo nama akkasitti afaan baalageetiin namni sheekaa tokko nama arrabse duriyyeen osoo nama arrabsii bar rakkoon qabu bar namni sheekaa tokko yoo nama arrabse gadin buuse hay maal godheen as biratti Laalamma bakka tanatti wanni dhufe namni isa waan takkaa ifu jira. Ati immoo wanni ati goote gaddarbuun ammaani waan arraba san ilmaan marree kana jeetiin gaddarbe ogaa jettu atillee naqa qabda. Siigalee inni immoo jihaa biraatiin laalu jira amma dubbii siifin kannaa dubbadhuuti irraa bu'ii boodanaaf kannaa na dhageeffadhaa isin lachuun haasa'e ammaati. viidiyoon hin baasaan yoo amma Viidiyoo hin baasin amanee jira waan ati jechaa jirtu. no osoon viidiyoo baase bareedaa ture maaliif nasniin baasa viidiyoo maaliif jennaan Bar waan ati jettu eegi waan ati masilaa viidiyoon baasaaf jettu inni yoomsi haade. duuba akkas yoo ta'e yoon an kaanne
as biratti an badii waan qabu bar because maaliif jennaan maallaqa kana yoo maallaqni dhimma maallaqaati miti jee dhimma gastii raana buusutu yooti gastii gubbarraa kan hin buuse nama sheekaati nama guddaa silaa inni nama gorsu malee aboo ilma sharmuuxaa jeegize nama arrabsachirra taa'e sheemidha kun nutiifillee sheemidha si galee amma osoo duriyyee wahii nama arrabsite okay duriyyee no nama sheekaa barsiisaan tokko gisee akkas jiru mana rabshaa godhee takkara lamarra muyit gisee ni dubbate yaa maamma bayan እንዳውም አናዝናና maamma bayan na kofalchiisaa annin kabajaa nin jaaladhaani gaafa akkasiin na arrabsee gastii isaarra dhaqee waliin qallatu ture jechuudha because በጣም ይመቸኛል annama takkaa namni ijoolleen xixiqqishoon suudii keessaa gaafa gabbaatee iyyitu an takkaa deebiseen beekuu fi manguddumaas taa'eef hin beeku ግን wanni arra kabajee as dhufe kabajaa stiil saa kanatti illee isaaf waan kabajaa qabu malee sila bakka fayyaan qabu dhiisi kun jeefirraa dhiisuun hin danda'a garuu kabajaatu mana kana na fide malee an nama na arrabseef takkaa deebiseen beeku dhugaa namni hundi ni beeka manarraa kan hin gabbuuse rabshaa godhe ati amma hamza mana kanarraa ganna buusu mirga ni qabda maa ganna buuse jee siiriin itti dhaqa jaarsaayin adda baasaa jee akkamitti nama arrabsaa mana keeti bar abbaa feeti mana keetirra ari'uu mana keetirraa teessisu mirga qabda kun mirga hoostii keetiiti kun mirga haqa qabaa karaa maallaqaa sanitti hin dhorkineen haqa isaa wallaahi billaahi haqa qabee nooliin laffee jira nooliin dhaabbatee jira hirriiba dhabee jira antana yoon kijibeellee rabbiin hunan dhiisu jechuudha because haqa qaba dhaabbatee laffee dhaqee micoo dawwalee maallaqee ergiyaaboo je'een osuma maallaqa namni biraatu isa dhorkate aan akkan godhe wallahi maallaqa sana irraan kafale because maalin jee yaabo maamman biyaan miskiinaan maallaqa kanas kafaluu hin danda'u yoo irra deebistanii an viidiyoon hin baasa warabbal kaaba yoo irra deebistanii kafaluu hin danda'u ifuu jaartii isaatu dhalte maallaqa kafaluu hin danda'u jee irraa dubbatu ture si galee garuu inni rabshaa godhee bakka hedduu jechuun humna kiyyaa ol ta'e si galee fuudheetiin gabbuuse gisan gadin darbeen gadin buusee garuu giseen gad darbuun arrabsineen ittiin dubbanneen ati kaakkanaa dibata kaakkanaan jenneen fiigeetuma feesbuuk irratti qimcaamtitti wasaktitti jeetuma kanuma footooti jagalabatee poost godhuun argeen namaatu keessaan na ergee haa maal ta'e deema jee rifadhe mana banee arrabni arrabaa miti haa hin hafnee siin jee bara ilmi namaa akkasitiin arrabsamu namni guddaan namni silaa na barsiisuu qabu yoo dogongorte joo qabu garee maafiyaa ijoollee xixiqqishoo takkaa ilkeessa wakkatteen beene hunda ol galchee kaan kuno arra guutuu rabbi ilmoo isaanii obboleessa isii shafaa godhu sheeka keenya xiqqeessa jee sheeka hin xiqqeessine namni sheekattiif beekee of guduraa kabajaa isaa beekee yoon ani isatti bu'eellee rabbiin nu dhiisu qaala rasuulallah nama dubbatu sheekni jechuu sinigalee usumaan isatti bu'ee anuu nin caba karaan hafa jechuu baga warreettan baqa isin warri amma baga jau kunullee ambaraati banna deeggar koomantii nama deeggartoota walitti qabatee jaarratee na fideen arrabsiisu koomantii nurraa cufi kaayaa kaala balazzaan yoo xaallawu hay haqa gisee inni dubbate haqa ni qaba giseen aan dubbaddu immoo haqa hin qabu laala kini qabdaa bishir me warri mooditaraa koomantii cufaa jira kan koomantii nurraa cufaa mooditaroonni koomantii cufaa thank you yeroo gastii gubbaa taa'ee amma fakkeenyaaf gastii tana gubbaa yoo namni hedduun jiraate yoo namni tokko gastiitii irratti dangaa namatti harkaanfate nama san disrespecti godhe wanni godhamtu ta biraan jiru gabbuusu malee ammoo wanni takka ta hubatamuu qabu maas bakkuma tanatti namni hundi akka tokkoo miti waliigallee an akka keetii ta'uu hin danda'u ati akka kiyyaa ta'uu hin dandeessu nuti akka nama biraa ta'uu hin dandeenyu namni walirraa obsa qaba waan walii hubatuu qabnuutu jira maamma bayaan yeruma zaahiraa tooggaasi waliin haasa'u carraasiif kannuudhaaf yerootu nama dhiphata sii galee isaa yeroo muddamee maallaqni san irra jiru gaafatamaa jiru maalayyaa yeroo san sii galee muddama kanaa fi kana jidduutti wanni kun dhufte misunderstandingiin bakka tanatti bu'amte kainninis ummata tuqee atiis maa nama tuqaa maa nu rabbashaa jettee gabbuufteef kana
dhumti dubbii waliigalaa maal haa taatu furmaatan isin laman gaafachuu fagaanamma. Atiis Maamma Bayaa waan achirratti haase mana siiriitiin siddaqaa Rabbi karasi hambisu wanni kun hundi dogoggoraa naatti balleeysee dhaabbadheen dhiifama si gaafadha siin jechaa jira. Nadhaga'uu jirtaa maaki? Anamma badiiti ya maali gasti ragabbuusu mirga hin qaba. Isa hin arrabsine. Laal dhagay. Gasti ragabbuusu mirga qabda garuu ammoo waan hubatuu qabduufi jira isa. Wanni ati isaaf hubatuu qabdu Maamma Bayaan zimbiloo osoon ta'in ka'iyyaa ture waan isa dhaabbatu ni beeytaati. Waan isa quuqee isa dhaabbataa jiru. Nama san hunda caalaa isii turra beeka ummata sanirra. Bar ma hin kaanne bar maallaqa hin kafalu namni jee hin jiru bar. Obsi maa dadhabe inni obsuu maa dadhabe obsiidha bar. Bakka kana wal dhabne bar. Laal makki namni wal dhabaan siin jechuu jira. Anaa fi ati tokkoo miti qubni shanan kun adda addaa miti makki. Yaa. Akkasin namni adda addaa barre. Ebaluu akka ebaluutti haa obsuu jechuun hin danda'amu. Maamma Bayaan ani naaf inni as online kana gubbaa hojii jirra. Viidiyoo naaf inni haasa'u namni hundi ni arga. Hin agartaniis. Yeroo namaaf hin kannu obboleessi kiyyan hin beeka tana rakkoo ni qaba mataa galeetti. Rakkoon inni qabu maali? Yeroo siif kannuu dhabuu fi haasa'u sit dhiisuu dhabuu ni qaba. Tana inni ni sin kaadu namni tokko hin kaadu.